Ayyaana Faasikaatiif foon kiiloo tokko qarshii 460 haga 520 akka dhiyeessu Koomishiniin Waldaa Hojii Gamtaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Akka Koomishinarri Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Finfinnee Liilit Gidaayii jedhanitti ayyaana Faasikaatiif foon kiiloo tokko hawaasa galii gadaanaa qabaniif qarshii 460 haga 520 ni dhiyaataa jedhan. Foon kiiloo tokko qarshii 460 haga 520tti qulqullina isaa eegee dhiyeessuun hawaasni galii gadaanaa qabu ayyaana kana akka itti gammadan gargaaraa jedhan. Magaalichatti waldaaleen waldaa hojii gamtaa mana jireenyaa 239tu jiru. Manneen qalmaa foonii kanneen keessatti foon kiiloo tokko qarshii 460 haga 520 akka ta'u murtaa'eera. Gurgurtaan kun gatii maxxanfamee akka hin caalchifne hordoffii fi to'annoo akka taasisan himanii jiru. Bakka nyaataatiin alattis bakka bashannanaa hawaasaatti foonii fi oomishni beeladaa ni dhiyaata. Kunis lammiileen galii gadaanaa qaban ayyaana kana gammachuudhaan akka dabarsan kan gargaarudha jedhan. Dr. Tewoodiroos Adhaanoom namoota dhiibbaa uuman 100 kan barruu Time keessatti yeroo lammataatiif filatamanii jiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom tarree namoota dhiibbaa uuman 100 barruun Time filatu keessatti maqaan isaanii galee jira. Barruun Time waggaa waggaan dameelee garaagaraatiin namoota dhiibbaa uumaniiru jedhu 100 tarreessuun ifa baasa. Biyyoota, dhaabbilee, hoogganoota, kalaqxoota, artistootaaf namoota ispoortii akkasumas barreessitoonni tarree kana keessatti hammatamu. Dr. Tewoodiroos maqaan isaanii barruu Jildii 2025 kana keessatti kan hammataman dhaabbata fayyaa addunyaa keessatti shoora isaan qabanidha. Bara 2020ttis namoonni walqixxummaan tajaajila fayyaa akka argatan shoora ba'atanii tarree namoota 100 keessatti isaan galchee ture. Dr. Tewoodiroos yaada miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniin maqaan koo dhaamuun waayillan koo dhaabbata fayyaa addunyaa keessatti dalaganiif beekamtiidha jechuudhaan ibsan. Aadde Adaanach Abeebeen namoota harka qalleeyyiif kaafamtoota misoomaaf manneen 446 dabarsanii laatan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen ayyaana Tsooma Hiikaa sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyiif kaafamtoota misoomaaf manneen 446 dabarsanii laatanii jiru. Aadde Adaanach Abeebeen ayyaanicha sababeeffachuun kutaa magaalaa Boolee naannoo 22tti manneen gamoo abbaa darbii 4 namoota harka qalleeyyii fi kaafamtoota misoomaaf guyyaa har'aa kana laatanii jiru. Haasawaa saganticha irratti taasisaniin magaalaa Finfinnee jireenyaaf mijattuu taasisuu irra darbee damee hundaan hawaasa magaalichaa fayyadamoo taasisuuf hojiilee hedduun hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Hojiilee namarratti xiyyeeffatan dameewwan hunda keessatti hojjechuun lammiilee hedduu fayyadamoo taasisuun akka danda'ames kaasanii jiru. Ministeera galiiwwanii, Koomishinii Gumuruukaa, Abbaa Taayitaa Bishaanii fi Dhangala'oo magaalichaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuun manneen jireenyaa 446 ijaarsisuudhaan namoota harka qalleeyyii fi kaafamtoota misoomaaf kennamu eeranii jiru. Aadde Adaanach namoota dhuunfaa fi dhaabbilee ijaarsa manneen kanneen irratti hirmaatan galateeffachuun tattaaffiin fedhii mana jireenyaa magaalichaa guutuuf taasifamu cimee kan itti fufuu ta'us ibsanii jiru.